Uffanni kun bara namiti ani qophaa'e bara 2018 akka faranjootaatti bara suni irreechi Finfinneetti kabajame amma jirru kun FIB nu feetu akkatti nu afaan Oromooti nu gaafatu kun Oromoon hin jiru ture. Sagalii kaasee garuu isatu na barsiise. Dhugaa dubbachuuf taanaani isatu na arge. Malee hin argine? Isatu na arge, isatu na dubbisee sumarraanii walitti dhufne. Kalfa. Afaan Oromoo fi herreega. Herreega jaallatta? Eeyyee. An gara fuulduraatti baradheetan warra rakkatan gargaaru. Hojii keessii falaatu garuu maalan godhaa.